Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Kun sagantaa fayyaa yeroodhaa yerootti dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti simbiraan geenyu ta'a. Namoonni haaraan gara chaanalii keenyaa dhuftan baga nagaa dhuftan isin jechaa. Tariitii chaanalii keenyaa sabskiraayib goone yoo ta'e sabskiraayib gochuun odeeffannoo fayyaa yeroodhaa yerootti isin geessu dhaggeeffachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu kalee keenyaaf fayyaa kalee keenyaa kan jedhu ta'a. Sagantaa kana keessatti wantoonni kalee keenya miidhan maal fa'i? Kanneen irraa immoo akkamitti of eeggachuu qabna kan jedhu ilaalla. Egaa hordoftoota keenyaa akkuma beekamu namni tokko kalee lama qaba. Kaleen keenyas gama bitaa fi mirgaatti kan argamtu yoo ta'u, uumamaan garuu darbee namni kalee tokkoon dhalatus ni jira. Yookiin kaleen keenya akkuma beeknu mudhii keenya gama lamaanii argama. Namoota tokko irratti immoo mudhii gaditti yeroo inni gadi bu'ee uumamu ni argina jechuudha. Faayidaa kalee keenyaa gabaabsinee ilaaluudhaaf kaleen keenya faayidaa garaagaraa nuuf kenna. Tokkoffaan wantoota xuraa'aa ta'an kanneen qaama keenya keessatti argaman garaagaraa dhabamsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Wantoonni xuraa'aa ta'an kunniin karaa garaagaraan, karaa nyaataan, karaa dhugaatiin, akkasumas immoo karaa bullaa'insa nyaataa dhumarraati. Wantoonni fakkeenyaaf nyaanni tokko meetaaboliizim kan jennu yookiin immoo inni product of meetaaboliizim kan jennu nyaatni baay'inaan erga bullaa'ee booda wantoonni qaama keenyaaf hin barbaachifne karaa kalee keenyaatiin gara alaatti kan dhiyaatu jechuudha. Kan biraa jajjabina lafee keenyaa keessatti gahee olaanaa taphata. Karaa kamiin yoo jennee vaayitaamin D'n jajjabina kalee keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Vaayitaamin D oomishuu keessatti kaleen keenya qooda olaanaa qaba jechuudha. Gama biraatiin kaleen keenya asiidii fi beezii qaama keenya keessa jirullee baalaansii gochuu yookiin immoo madaalli isaa akka eeggate gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kan biraas seeliin dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee olaanaa taphata jechuudha kaleen keenya. Kanaaf kaleen keenya yoo miidhame wantoonni amma jenne kunniin hundumtuu ni miidhamu jechuudha gama gabaabaatti yoo ilaallu. Kanaaf hordoftoota keenya wantoonni kalee keenya miidhan maal fa'i? Wantoota akkamiirraa of eeggachuu qabna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Amma dhumaatti nu hordofaa. Egaa hordoftoota keenya kalee keenya wantoonni garaagaraa miidhuu danda'u. Wantoota kalee keenya miidhan keessaa tokko soogidda baay'inaan baay'isanii nyaachuudha. Akkuma beekamu soogiddi hammi isaa ol kaa'atee baay'een keenya ashaboo yookiin soogidda fayyadamu elementii soodiyeemii jedhamu of keessaa qaba. Elementiin soodiyeemii jedhamu kun baay'inaan immoo yommuu soorannutti kalee keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf soogidda hamma xiqqaa ta'e fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa irratti kan ilaallu bishaan ga'aa ta'e dhuguu dhabuu. Kun akkamitti miidhaa nurraa geessisuu danda'a kan jedhuu fi akkuma beekamu qaamni keenya dhibbantaa hedduun bishaanii. Namni tokko bishaan dhugu yoo ta'e kaleen keenya ni miidhama. Kalee keenya qofa osoo hin taane sammuun keenya qaamni keenya garaagaraa ni miidhama jechuudha. Giddu galeessaa namni tokko guyyaatti bishaan liitira tokko tuqaa shaniitii hanga lamaatti kan dhuguu qabu. Kana jechuun burcuqqoo 6 hanga 8 jechuudha. Namoonni baay'een bishaan hin dhugan baay'inaanii. Keessaafuu waqtii gannaatti namoonni tokko ilaalle bishaan dhuguu jaallatan. Bishaan dhuguu caalaa namni tokko immoo lallaafaa laslaasaa dhuguu jaallatu jechuudha. Kanaaf bishaanni kaleen keenya wantoota xuraa'aa qaama keenya keessatti argaman kana gara alaatti dhabamsiisuudhaaf bishaan qaama barbaachisa jechuudha. Karaa fincaanii waan ta'uuf kaleen keenya ni qulqullaa. Kanaaf bishaan gahaa ta'e dhuguun barbaachisaadha. Bishaan gahaa ta'e dhuguu dhiisuun cirracha kalee ta'uu isaati. Cirracha kalee qaamaan guddachaa deemee jennaan baay'ee turraan qaama keenya miidhaa garaagaraa godhanidha jechuudha. Sadaffaa irratti kan ilaallu dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an yeroo baay'ee dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an gurguraman kanneen mi'aa fa'aa sukkaara hedduminaan of keessaa qaban fa'aa gaarii miti.
dhugaatiiwwan yookiin nyaata sukkaara baay'inaan of keessaa qabuu fi dhugaatiiwwan saamsamanii gurguraman kanneen akka Coca-Cola fa'aa ta'uu danda'a. Kan biraa baay'inaan dhuguun kalee keenyaaf gaarii miti. Kalee keenyaaf miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Kanaaf baay'inaan fayyadamuun of eeggachuu qabdu kan jedhu. Kan biraa nyaata foonii fi bu'aa foonii baay'inaan baay'isanii nyaachuu. Asirratti nyaati foonii bu'aa foonii baay'inaan baay'isanii nyaanna yoo ta'e dhiibbaa guddaan irraan ga'uu danda'a. Nyaati hammi pirootinii olaanaa qabu jechuudha. Kanaaf nyaata madaalamaa ta'e soorachuun barbaachisaadha. Akka piraayimii nyaata agarsiisutti baay'inaan nyaata kuduraa fi fuduraa baay'inaan nyaachuu akka qabnu kan baay'inaan mul'isu. Kanaaf wantoota akkasii ilaallee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa hirriba gahaa ta'e baay'ee barbaachisaadha. Hirriba gahaa rafuun sammuu keenyaaf illee ganama keenya illee ni si'eessa jechuudha. Kanaaf hirriba gahaa ta'e rafuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e gamanumaan isiniif eeruu barbaada. Gama biraan yoo ilaalle wantoonni kalee keenya miidhan tokko fuuncaan baay'inaan qabatanii jiru. Taateen kun yeroo baay'ee shamarranitti baay'inaan heddummaata. Kana yeroo jennu fuuncaan yommuu isaan qabutti fakkeenyaaf namni kamiyyuu fuuncaan yommuu qabutti battalatti dhibee fuuncaan qaba. Kaleen keenya wantoota xuraa'aa ta'an bifa fuuncaaniin caaltee gara afuuffee funcaaniitti dabarsiti. Fuuncaan yeroodhaaf afuuffee funcaanii keessatti kuufama jechuudha. Fuuncaan yeroodhaaf afuuffee funcaanii kana keessatti yeroo kuufamutti yeroo hamma ga'aa ta'e rool darbu threshold level kan jennu jechuudha. Miilitira murtaa'aa yeroo ta'etti miirri funcaa'u nutti dhagahama jechuudha. Miirri funcaa'ee jennu nutti dhagahama. Kanaaf funcaanni kun xuraa'aadha. Namni tokko funcaanii yommuu isa qabutti funcaa'uu dhiisee afuuffee funcaanii keessa ture baakteeriyaan akka keessatti waliin godha jechuudha. Baakteeriyaan keessatti waliin infekshinii kalee infekshinii afuuffee funcaanii nama saaxiluu danda'a waan ta'eef wantoota akkasii illee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu gamanumaan isin dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraatiin ijoollee dhiiraaf keessumaa daa'imman xixiqqoodhaa fi ijoolleen dhiiraadhaan hin qabanne carraan infekshinii kaleedhaaf saaxilamuu isaanii harka 8 dabala. Kana waan ta'eef dhalla qabachuu fi walirraaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gogaa sana jalatti baakteeriyaawwan wal horuu fi kan biraa immoo dhibeen sukkaaraa jira. Dhibeen sukkaaraas to'atamuu yoo baate dhukkubbii kaleef kaleedhaaf nu saaxila jechuudha. Wantoota akkasii irraa illee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif wantoonni kalee keenya miidhan kallattii baay'inaan danda'e. Cirrachi kalee jira, infekshinii kalee jira, kan biraas immoo wantoonni biraa garaagaraas jiru jechuudha. Kalee keenya kan miidhan keessaa tokko cirracha kaleeti. Cirrachi kalees amma guddachaa yommuu deemu xuraa'aan sun akka cufuudhaan ujummoo funcaanii cufuudhaan xuraan akka nagaatti hin dhabamsiifamne godha jechuudha. Kanaaf wantoonni kunneen haldureewwan baay'inaan kalee keenya miidhan jechuudha. Gama biraatiin alkoolii dhuguu, tamboo aarsuu, sochii qaama gochuu dhiisuu illee kalee keenya miidha jechuudha. Namni tokko karaa ogummaa fayyaatiin torbanitti yeroo 5 guyyaatti daqiiqaa 30 sochii qaama gochuu. Kanaaf sochii qaama gochuu dhiisuun immoo dhiigni gahee marsaa dhiiga keenyaa akka inni si'aa'u godha. Sochii qaama gochuu dhiisuun dhibee sukkaaraa akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa nama saaxila. Dhibeen sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa immoo kalee keenyatti miidhaa geessisa jechuudha. Kanaaf sochii qaama gochuu baay'ee barbaachisaadha. Gama biraatiin akkuma jennee alkoolii dhuguudhaa fi tamboo xuuxuu. Gama biraan immoo hawaasa keenya biratti kan baratame qorichoota ogeessa fayyaa waliin fudhachuunis kalee keenya keessattuu namoonni keenya yommuu miirri dhukkubbiitti dhaga'amu mataan dhukkubbiisuu ta'e qaamni dhukkubbii maal fayyadamu qorichoota gurguraman kan akka daayipiroofin, ayipiroofin, aspiriin jedhamu jiru. Baay'inaan yommuu namni tokko doozii isaa baay'inaan alafumuu fudhatutti
kalee isaaniitti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf qorichoota ogeessa fayyaa malee jennaan fudhachuu akka hin qabne barbaachisaadha. Egaan hordoftoota keenyaa kaleen keenya miidhagina keenya. Kaleen keenya miidhagnee jennaan kutaan qaama keenyaa hin miidhamne jechuudha. Kaleen keenya miidhamee jennaan sammuun keenya miidhama, garaachi keenya miidhama, iji keenya miidhama, turuun keenya miidhama, qaamni keenya hundumtuu miidhama jechuudha. Wantoonni xuraa'aa ta'an kanneen kaleedhaan gara natti dhabamsiisuu barbaachisan kaleen keenya yommuu dadhabutti wantoonni kun qaama keenya keessatti kufuudhaan dhiibbaa garaagaraa nu saaxiluu danda'a jechuudha. Wantoota akkasiirraa of eeggachuu qabdu. Kaleen keenya bareedina keenya fayyaan faayaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin jennaa. Namoonni sabiskiraayib godhaa, waliif godhaa, fayyaa dhabnaa galatoomaa.